Dhiirati sallallahu alayhi wasallam yeroo salawaata buustan akkaataa amma argaa jirtan kana yookaan sa'aawaa sa'u ka jedhu kanaan salawaata hin buusinaa. Namoota hedduun iddoo kanatti dogongora guddaa keessa seenanii jiran. Akkaataa kanaan buusuu ulamaa'iin duraanirraa kaasee hanga ammaatti fatwaa kennaniin Sheek Abdulaziz Abdallah ibn Baaz akkasuma Ibn Salah ulamaa'iin gurguddaan durirraa kaasee hanga ammaatti hin ta'u dhorkamaadha jedhanii jiranii jechuudha. Namootni hedduu yeroo kenna kanatti akkaataa kanaan salawaata buusu. Akkaataa kanaan salawaata buusinaa. Yeroo salawaata buustanii yeroo barreessuu barbaaddan sallallahu alayhi wasallam jedhaa guutuu isaa barreessaa malee sawu yookaan sa'a waa jettaniitiin hin barreessinaa. Irraa of eegaa dogongora guddaadha. Nabiyyi keenya irratti sallallahu alayhi wasallam salawaata buusuun dirqama waan ta'eef akkaataa ajajamni qofaan salawaata haa buusnu. Sallallahu alayhi wasallam. Dogongora kana namootni hedduun waan raawwataa jiranii viidiyoo kana sirriitti koppii link share godhaa dabarsaa fi ajriin hojii argadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.